Karabat kami dua bisa. Hai, tadi. Apa lu tuh hai murad. Luar kayak gini. Abu. Nam mereka siri bodoh ni sinje bar. Awak nama jijat bawali nama je betul betul ambil juga. Nah ayah ni dua nama kan hati. Orang mau tadi orang mau betul. Nama kan siri bodoh. Jarti nama jarse apa tu? Ilmu nama than siri ni than akan itu. Than mana agak bade dah betul. Than ada tu mesti penseli betul. Lara tu lah. Handen ka bokam bodoh. Aku dua orang dia. Ini sini tu dalam dunia amat. Sagaler food. Hai, ini sinje dah apa dulu saya. Miskin ada orang miskin aja. Nasıl devam ama berat oldu mu? Amma wanni barbaadan maali mootummaa Suutiin jira, suutii teessan gaddeebsaa gaddanaa, suutii teessan gaddeebsaa. Ambar silaa qabriin jiraa bar silaa, qabriin jiraa bar silaa, qabriin jiraa bar silaa nani, qabriin jiraa bar qabriin jiraa bar silaa ra. Akka maanu meeruu fi taphatan maanu qoqqoon nyaanne na fakkaatu nyaata qoqqoon. taay absolument Kela aku ngomong dulu dah, dah pun dulu aku nak aku tak tahu kenapa. Isi orang mau dah jadi dah, tapi Amba dah di sini. Kami kita kan udah tahu. Dah di salam. Kau salam. Aku di sini nak jerakan, nak kerja kita pun nak cari. Aku dah ada haram tak. Nyati orang. Aku di sini. Aku di sini juga mau ish kesana tinti. Khair insyaallah. Anisan nak gede, Rabbi nak gede. Rahmat khiyani be. Itu kan nurah. Kandisi, kadisi kuna fani ka ba? Oo, ayada. Fani ka ba na may takanefo? Karena kasi kami bang tiniti. Hai. Tinggal tu luar kayak rasa banget. Bar. Mana tu? Mater dia tak. Ini tinggal Hai. Angger temiti, gartemi, alal, gartemi. Lepi kan seranji jiru nak kata, seranji jiru nak kata. Bakal di sini. Hai, apa ni sahaja ada perai. Hai. Gartani mi. Lal. Akat ni ilke seranji jiru ni ada roti gogo itu jalti. Di sini ya. Ini ya. Kami tak tahu jiran di sini ya. Ber orang mau nuti ber rumne, khalas, rumne ber, rumne. Hai. Di rumah. Tidak ada. Jelas. Laki Devi ni Abdullah Rabi jalan. Rutin nama itu nak Abdullah ni ke? Abdullah jadi ni rajadu. Laki ni jangan jiber. Saya sana. Kerja siapa mau mana kai sambo? Usat. Jinni mana? Agak dikerar tu agak nak tak. Heh? Agak Akan buat. karabat kami dua bisa. Hai. Aku dah. Tadi. Apa lu tu bicara? Hai murad. Luar kayak gini. Semua orang Hai murad. Luar kayak gini di sini. Hai ni sana. Kesan Woi amber ko anda ini ya kana jette ni. Jippe. kesan buka yang bayun. Karaba. Tunggu lah, wait tunggu. Kapan dah? Karaba super berarti jadi. Woi ni sa. Isi balbal ni bolu bata mana kai sanu balbal tu manu ka bata nu ratile mo tu manu ka bata hai Seka baru. hai Atu kita bina kami tiada. Kasih orang ramai kita di sekolah. kai mo tu manu ka bata hai Ni nak bisa. hei ma ada Nawan terlete. ya mo kana kai sanu me ka tu gota amma fakas na gota mal fakas na gota ana boleh kita salimi Amma isu gore. Jangan. Takadud. lagi ana lagi fada orang ada lagi fada orang yaman Takadud. Ayah. Kadaran tu dalam kami. lama Hangka dasar ijani. Aye. Lain bahasa. Tamam. Sajimi. Woi dunia orang mau nanti dunia apa orang mau Ha. Di sini dah ini dah. Tiga ni. Ayah. Shan ibu jual Karena aku ini saya. Na brezani. itu bukan Ta miski raga bibu miski bakati. Aye. Aku kasi timbo. Abras shana san timbo lebor. Ektem ta. Debu. Wasi ya tu ida. Undalo. Wanga na mara ni hei tarat go te raih Irai tu mo. Aye irai tu irai. raih Tu irai. daftar sana go te bar Daftar sana go te bar. itu kumnen Deratu nyara. Deratu nyara. Iya kata. yom na raih Ayah tu. Iya kata. yom na raih Nah, bisa. Iba mana boleh? Us informasi apa? ifa Ada apa? Deratu apa? keren jadi Ramai bukan apa. Kita ada di motor malan, amalan. Amma bayu jirabe taruh, arah kesan berarti.
mootummaa yoo nama hiite gartee mootummaa yoo nama hiite mana mootummaa seenaa gartee namni sun hojii jiru eegee hiitan isaan keessas mootummaadha iddeen arii sanaa seenaa jira afaan tolaatiin gaafanna kuusaan ta'e hammaa mallaqeetti laal takkatti facaasaa. La isaan ammoo gartee ni akka qubatanii godhan ammaati biraatu raayyaa sin jedhu tufarraa uumni biraatu teenya raayyaa sin jedhu teenya raayyaa sirraayee kan tuyya. ansi raayyaa raayite haddoo raayyaa haddoo yee wuututti yee tara kaani shukutis miskis ha ganani gota Baasee sirraayee kan. Maal sirraayee kan. Kamarayyoo sirraayee kan. ayya Deemoo sirraayee kan. ayya Bas. nama buutu nama garai Nama shan. shani Torba. nam tarbo gote ti asai tarte Sirraayee kan. ayya Halaas hanqas minjaamaa qaba. hajjada ummata youtubera san ka nama itti godhan hedduu jira kaisanii jiran ni dhiirri isaan yaadadu isaan garee isaanii dhiis tokko ifi fuuti garee isaanii isaan karaa keenya kun karaa jallaadha boo salaati akababooti salaati salaat abdallaa raree numaan salaat Ayah. amma kashee musaa salaatii fi katoorota hojii jalaan deemamu jira harabbe innaga salaadayno Saraanni kana maati? kanamaati abaashin jaaniin tonka abo sirreeffatu dubbii aboo abaashin hin bareeginiiti gurraacha biyya harka keessan immoo gadhaa cuquliisa yaa oromoo yaa oromoo sintuquuti dhugaa hime hayyeewwan karaa rabbii qabadhee jiraadhiisa rabbi qabatee iraay hayyee siyaasaa bakka ni jedhu manni kun iraanii siyaasaa bakka ni jedhu la ida mana mootummaa deemuun hin oolomtu beeka asmaa ta'anii garuu mana keessaa gadi hin baasu isin galee manni kun siyaasaa bakka ni jedhu la asii fagaatanii angara biyyaa bitadde angara biyyaa bitadde kana ni lolu akkasuma taate namni taa'e dubbii kuma qabdu taa'e si qottate hona namni taa'e hosin taa'e warra yaa'ii ni dhufe yaa'ii gattaati siin boo teenye taa'e gaaree duboo irraa irraa kiti kolfilaa kiti duraa gachi dhaabbadhu taa'e hundu gattaaga siifis ni oola Hayyee. Aboo bitti deemuudhe. ati maani siin jee ati maani siin jee laal ija butaatani baasi nama keessaa nama seentas bee butaati nees butaa har tokko nis butaa siin jee nama seentaati siiri goota hin salaattu hin salaattaami raayee akkasumatti raayee irana garasini ansii mitiiti dan Siri sadi kokodin isa sekin ansii miti michini fi shafininu akkatti harabara kadara dem rata su dem rata Sencala tangan aja memang. bunun su boda kala taraine manumatti tuqalab daga is assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ummata kenya kana dunya reer takakali marti jala khabajan bakki tusina go kuno ga siri operatiya itti godhan uummanni kun iraayee uummata isitti siirii godhe shanshalataa kana jechuun hasaaniiti na bira jira ammaa irraa jechuudha ijoolleen keenyas kun olirti qeerroonis akkasitti bireeranii yeroo hedduu takka isii hojii darramanii gaa isii manatti dhorkuudhaan qalbiin gaafaatis akkasitti wallaanuudhaan bira turanii jiranii kun uummanni isitti waa godhes namni sheekotiin akkasitti waa hedduu nama hedduutti siirii godhaa turaniis iraayee jira ummata keenya namni keenya kan karaarraa jallate waan akkanaa dalagu jira ajaa'iba namatti ta'u ummata keenya ajaa'iba dhugatti ajaa'iba namatti ta'a maaliif waan akkanaa kana yeroo dusa kaara dabre gaafa kaan osoo waa akkanaa kana jala fiigu hedduu takka galgal takka nyaadhame jechuudha baatii takka dura ni yaadatanii waan an ta'e halkan kufee bakkaan kufetti guyyaa sadii isa jira agartanii jirtan sanumaafuu ammaas deebi'anii na bira kutanii obboleetti iyyaa obboleessi kiyya nafa jibnaan gara sheekaatti ilaalee bu'aa hundatti nafa jibnaanii gara obboleetti iyyaa dhufanii kun ammaa siirii godhu jiranii ummata keenya wanni akkanaa kun waan nuuf du'aa qabu moo du'aa hin qabu ummata kana iraayiniif malee ammaas ammaa mana qaatti qolloftu deema maaliif yoo tan boruu nama biraa deebi'e waan ta'eef la asan biraa dhaqanii boruu nama bira deebi'e waan ta'eef shashalanni kun ammaas
Anuma isaaniitiin waraqaa isaaniitis alaala maqaa namaa beekte shaantaa gubinaan jaani gubee bishaan itti naqinaan jaan isaan guyyaa guutuu bombaatti naqaa oolan mana keessatti hammaamatti jechuudha. Amma shaantaanis gubatee qaasee beektu dhaabbatu. Daraartuun itti siiri godhanii gaamiyyoo akkuma rabbiitiittuu harkaa hambise malee guyyaa meeqa guutuu numaan agara raqama siilee dhabee akkumaan teeteetiin googilii seenee yuutuuba sii keessaan barbaadaa dhufachuu lookshinaan amma duraas akkuma gaafa balloon faan qaban baar faan akkasitti deemaa lookshinaan bakkee isaan itti hidhaman dhaqee galla keessana mana sii hin beeku miyyoo dheessu jirti amma takkaa fi maal walumaa quban qabnu jechuudha. Narraa fagaattee jirti sababa kanattiin irraan tana lookshinaan deemaa dhufa osoo sinna quban qabneen seenee chuulaa manaa oolu. Sanumaafuu uummata keenya uummata kan akkamiin godhaa ammaa hidha deebisatee mootummaatti yaamee harka mootummaa ta'anii tarii isaan kana takka gurra keessa baasitiin nagaan boolloo guddotti isaan darbeen ganama makiinaa irratti akka qumaamatti akka fi'an godha. Waan akkanaa kana yoo dhiisu baatan uummata keenya biyya Yaman kana keessatti hedduu takka doranii jiran ni beektan warra siirii kanaas ni beektanii warra waa godhu warra gulbatanyaa kanaas akka hiraataan dhabne uummata keenya Yaman keessatti laagaan nu gootee jirti. Maali akka kanarraa? Amma himanii bar nama hedduu himanii miti. Kanaafuu bakka hidhaalaa achumaa dhaqanii malee ni godhana. Haala gadda akkasii kana natti ergee waan ta'eef mootummaa harka qadiyyaa dabbaramuu qaba. Haaluma kanaan siyaasaadhaan jechuudha. Daawwattoota kiyyee takkatti gartanii wallaahi isiniin jaa takkatti uummata Yaman kana keessa yoo siyaasaadhaan rabbi wajjin takkatti hidhatti hin finne an daraartu miti. Garuu rabbiin na bira jira. Hin dhayini. Gati nolfina. Amma mukaan akka amma gati nolfina. Baala jiru isa. Laa mootummaa amma midhaabadu. Tasgabbaay. Ni geessinaa. Ni gorsinaa midhaabadu takka gorsinaa. Ittiin Anaa gorsaa dhaabadu. Haya gorsaa. Yookaan sumaa hundi isu kasaa. Laa mootummaa dhaquun ni dhaqamu waan jennaan. Amma yeroo takka anaa gorsaa dhaabadu. Baanis nan dhiisan. Obsime garaatu ta'e. Waan hawaasa amma booda waan takka. Garaatu. Naasi bira Anaa gorsaa dhaabadu. Haya ittiin. Akkam jeeti jara keenya. Oomuu kana qabbanaa'e. Filmee jalata. Galakkis. Haan harka taa'u galakkis. Gattaa deema. Obsime kutaa. Haya gattaatis. Obsi. Haya. Yoo narraa fudhatan yoo fudhachuu baatan immoo karaa jeechaatiin itti deemnaa itti. Tama. Naatinis hojjaa kan jeeti immoo jara keenya. Laal namni isa akkanatti itti bootan kunis nama islaamaati beekte. Kanaafuu waan kana yeroo kaasanii nama kana boodan. Namni kun jechuun qaamni nama kanaa ni dadhaba. If dadhabee akka hin dalaganne akka hin jiraanne taa'ee namni kun. Itti ulfaataa bire ba'aa guddoo takka. Kanaafuu meemmaati yoo suma kabajaa kana namni biraa akkasii godhe. Egaa mee fakkeenyaaf har'aan tana akkam taata fayyaa duraanis yogguu ilmummaan namaa kun sirraa fudha. Kanaafuu bareeduudha addunyaa kana jettanii maallaqa jettanii. Innaa waan biraa dhabdan wallahi namatti sabni Oromoo kun bal'aa jiraami. Uummata kanaan jedhu kun ni rakkatanii gargaaraan inni isan gargaarree akka gargaaran tamtaan. Amma waan ajaa'ibaa takkaa jiru kombolcha keessatti aanaa kombolchaa adda eegu jechuudha. Yoo ta'u namni eegaa dhufa kombolcha keessatti. Odeessiti. Sheekottiin taatee waan kana nama goggootee as gara galanii namnummaan fayyaa kun mana murtii gargaritti abbaan seeraa qabu murteessuu dadhabe. Murtee wallahi wabillahi mas waan qabatamaa nagare nama ganda kajaa mas namni dhabe kun. Amma waqta kana jechuudha kaanii yogguun fi mana nama kana gaafatan sheekticha kana gurbaan itaayee waan biraati yogguu akkuma geessan bara kanatti ilmi abaluu abaluu wantummaan hin jechuudha. Bara kana sheeka biratti dhaqee akkana godhe guyyaan inni ichi gabboo godhe hin jenneere hogguu manni seeraa godhate akkamis si godhe guutumaan kunoo qarxaa sasirraa qaba akka seerri hin dubbanne. Akka seerri afaan hin dubbanne inni qaba waan mozaa hiriirama akkasi qabanii isa san sheekticha yogguu misiisan yogguu sun poolisitti erganii qabanii bitanii wanta hojjetan amma jechuu dhagee hunda danii taaffataa. Taaffataa. Kombolcha jechuudha. Taaffataa dhageessanii. Ganda tuuleetiin ganda ardaa qeensa. Taaffataa yeroo sanitti erganii nama 5 akka aanaa kombolchaatitti yeroo san to'annoo seeraa yeroo wajjin xaabiyaa. Yeroo wajjin duba meeqaan farraman namni hundis bee warra amma keessaafuu maatti hin xallagananii beekanii.
namee jechuudha aboo akkana dubbiin jalate kamsa sheekni waa'ee akkana godhu hin jiru inneeti nama hootu waan ilaanaa beekaa nama yuusan saanii maas haa ta'u Inna yaman keessa aduu godha. amma dasii baate Ena delte. bakka akkasitti jala san qarshii 550 aanaan kun bulchaa adabee akka isaan Daandii jimata. wala birraa bulee kanaafuu waan kana addunyaa teessanii biisanii Addunyaa dabana wanti afaa dabana. jiidha akhiraa dhabdee addunyaa dhabdee online irra kun uummanni oromoo wallaa jiraatee isin gargaaran goonan kanaafuu waan akkanaa dalagana akka ittiin deebine qulqulleeffadha bara ammaas uummanni kun hin salaatu ni beekanii aadaa isaanii hin salaatanii haayi sheexaan yoo isaan salaatu yoo isaan salaatu sheexaan godhuuf waan Eegaan akka nama salaatu isaas biraa godhatanii baanii sagaraa saammoo wanta hin jenne akkanumas gara garaa warreen akkanaa jiru jettee bara isaan kun jaraariyaan see malee warramni eegalu juuna fakkaatee yeroo akka hin laatu. turatti irra jaamia. Amma sheekota eegisanii oofii uummata islaamaa kan tuqatan tokko gaafatan hawaasa bal'aa ture jedhanii. Ammallee dirtanii gadi dhiisi. Gadhiisuu miti ammaan daawwattoonni hedduutu na jala boo jira. Kamaaf hiilee na hiilee keenya. Laa hedhamanii ni sin goddaano haa jiraatanii nama hundoo itti kannina nama hundorraa agarra. Amma sana akkam beektanii waan kana tiddee obboleessi kan jedhee gara dura dhaabbatee obboleessi guddaadhaan ni kabaja akka malee kabaja. Fo'aa keenya eeggatee dura dhaabbattee uummata kanatti irroonisu yookaan ilmaan mataa badhaadhee deemu jiru waan beektan buufatee humna kanumatti adiyan warra waan akkanaa kana dalagu mootummaarraa waraqaa iyyata mootummaa baaseetiin aggumee biiroo galchee waraqaas bishaan qabate gartee jechaa waan nama akkanaa waan akkanaa kana dalagu yoo itti ajjeeftees ittiin gaafatamu yoo ittiin gaafatamu kanaan jaanii waraqaa meeqaan fudhee qaba beektaa kanumaafuu har'aan tana durreen daraartuu isaanii ta'u bareechisaatu akkana ta'e kanaaf uummata kana kana wallee yoo jaanii anuma dura agartanii agaruu baatanii uummanni Oromoo baay'ee beekaa samii bal'aan tara takkaffaa namatti akka osoo hin jirre maqaa isaanii dhoowwan barbaadu obboleeyyan keenya hedduu jira humna agaruu jira uummanni keenya asii beekaa isin beeku baatan uummanni keenya ni beeka jechuudha uummanni daawwattoonni beeka jechuudha yaa hin jira sanumaafuu waa meeqaan hatta hanga ittiin dhaqee naan jaanii manatti nama dhaqee osoo gorsuu boodarra nyaachuu baanii lafarraa eegaan haramee fixee gartee asilaan afaan akkaatee torbaan takkaan bakkaan ciisee hooda dhabee bakkaan ciisee gaggabee beekachuu dadhabee akkaan gaggabetti mucaan keenya kabaajilaa fi kunoo amma ittiin waan kana hin agarre hin dhageenye isaa sana gaafata na fuudhee bakka meeqa nageessee firdiitti tarma rabbiitti fayyee rabbumaa jiraadhaan hundarra tarma rabbiitti fayyee uummata keenya kana arragaa harkas darbee waan takka kan hin godhu qabu eeggatee dura dhaabbatte waan uummata Oromootiin jaan afaan isaanii dhageetiin sirratti dhiisaa akka gootu karaa itti fixxu sirraa hin eeggatu ilaa turu siin eeggatu waan jettuun takka naa gaafadhu afaanii baas dubbisaan afaan. Amma meeshaan saala keessan Oromoo kun bal'aa isaan kana dura jirtanii dhiifama kan jettanii gaafatan ganaa ittiin deebiinitti waan kana waan amma duraatiif yookaan tokko gongorrii nama godhuu mala sheexaana isa meeshaa mirema kanaafuu waan tana dhiifama hawaasa Oromoo bal'aa dura jirtan amma dhiifama gaafadhaa. Oromoo dilidha karaa sirriitti jiru karaa sirriitti deebinee jirra dhiifama afooyinaan lillaa isin jechaa hundi keessatti. Dhiifama dhugaa. Egaa uummata keenya uummanni kun garaa sirrii dhufnee jira jaanii mee isaan to'achuuf isaan qo'achuudhaaf yookiin waan isaan irra jiran akkaataa isaanii yaada isaaniillee to'achuu hatta hanga rafanitti gubbaa dhaabbannee manaama isaaniillee hanga caqasu takkatti isin biraan geenyadhaan isaanii jechuun waan isaan keessa jiran yoo danda'an jechuudha. Sanumaafuu waan uummata kana guyyaa 2-3 akkana bira jiraatan godheetiin viidiyoolee rammaru waan isaan ja'an waan akkaataa isaan yaadni isaanii isaan keesseeru guyyaa 2-3 toodhee irraa waraabee yoo isaan karaa sirriin jiraanne viidiyoo isin biraan geesseetiin achi booda akkaataan godhuu fi waan isaanitti raawwadhu narraa agaruu ta'isan maaliif an sooshaal miidiyaa kanatti baatii takkaa fi cinaa akkas ol bootti jiru agaruu jirtanii uummata keenya halgaddaan gaa kunoo isinii dhuftee jira waan takka bakka rabshaa kana gaa yaa rabshumaa rabbi na fadheeti rabshaa kana rabbi neera hambisuutti uummata keenya du'aa nu godhaadha arragaa sababa boleessa yaaduu keessaa malee waan biraatiin miti. Wanta godina akka gadi hin baane waan irraa waan nuti jaati wantuma godhaa ittuma qollafa. Qollafi malee xiqqaa. Qollafaatti daaboo kanaaf rooti goggoitu sana. Rooti sodaatti kana rooti kanaaf shaayis fuulis kanaaf akkas diraartuun kanaaf jetteeti hayyama Mooniin bitee tokko karaa irraa beesiyoo akkatti qeeraadha jedhi. hayyee
waasin jooda kee bishaan karaa meeshaa isin ijaan dhageessanii dhageessanii tamam waa hunda gaaziyam akkana gaa uummata keenya uummanni amma kana keessa jira waan ta'eef nu faana turaa afeerraa keenya baay'ee nageetu Nuta biraa turtii gaarii.